Ashamar kafune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoorkii oduu keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee kan simbiraan ga'us ana bunnaa waa beekooti. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turaan affeerraa kiyya. Gujii ba'aa aanaa Waadaraatti lolli waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemsifamuun dhagahamee jira. Godinaalee Oromiyaa hunda keessatti dargaggoonni umuriin isaanii loltummaaf hin geenye humnaan qabamanii mooraa leenjiitti geeffamaa jiraachuus odeeffannee jirra. Itoophiyaatti lammiileen dhibee busaan qabaman miliyoona 1.5 darbuun ministeerri fayyaa biyyattii beeksise. Hundeessaan feesbuukii kan ta'an Maark Zuukerberg guyyaa badiisaatiif yookaan guyyaa qiyaamaatiif qophaa'aa akka jiran himamee jira. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoorkii. Godina Gujii ba'aa aanaa Waadaraatti lolli waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemsifamuun dhagahamee jira. Godina Gujii ba'aa aanaa Waadaraatti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa Itoophiyaa sakatta'iinsaaf bobba'aa turan haleeluun isaa dhagahamee jira. Loltoonni mootummaa kunneen aanichatti ganama obboroodhaan bakka qubsuma waraana bilisummaa Oromootti imaluun tarkaanfii fudhachuuf battala jedhanitti waraanni bilisummaa Oromoo dursee eeruu waan argateef haleellaa isaanii qolachuun deebisee tarkaanfii irratti fudhachuunis dhagahamee jira. Haaluma kanaan ganamarraa loltoonni mootummaa kunneen balleessaa raawwataniif adabbii barsiisaan kennamee fi madoo fi du'aan adabamaniiru jedhamee jira. Kanneen carraan isaan baafte immoo gara bakka dhufanittis deebifamuu odeeffannee jirra. Haaluma wal fakkaatuun aanaa Gooroo Doolaa keessatti ganama har'aa walwaraansi waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota PP gidduutti adeemsifamuun hubatameera. Karaanis loltoonni PP 50 booji'amuu fi meeshaaleen isaanii waraana bilisummaa Oromoof galii godhamuun isaa dhagahamee jira. Godina Gujiitti kaabinoonni mootummaa duula shanee balleessina jechuun torban kana sochii addaa taasisaa turuun isaanis ni yaadatama. Godinaalee Oromiyaa hunda keessatti dargaggoota umuriin isaanii loltummaaf hin geenye humnaan qabanii gara mooraa leenjiitti ergaa jiraachuun dhagahamee jira. Mootummaan Itoophiyaa waraana lammiilee isaa waliin taasisaa jiruun loltoota isaa hedduu dhabuun isaa ni yaadatama. Haa ta'u malee sirni amma biyya bulchaa jiru dogoggora isaarraa kan hin baranne ta'uu isaatiin ammas daa'imman gara mooraa leenjiitti erguun lubbuu lammiilee akka baalaatti harcaasuuf qophiirra jiras jedhamee jira. Godinaalee Oromiyaa hundarraa keessumaa immoo godinaalee Shawaa Lixaa fi Harargee keessatti ijoolleewwan dabalatee lammiilee umuriin isaanii loltummaaf hin geenye funaanaa jira jedhame. Godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessootti qondaaltonni mootummaa humnaan dargaggoota qabuun gara dirree leenjiitti geessaa kan jiran hoggaa ta'u Shawaa Lixaa aanaa Calliyaa magaalaa Baakkoo fi Geedoo irraa immoo dargaggoota daandiirraa qabuun walitti qabaa jiraachuun maddi keenya GMN itti himee jira. Kaabinoonni mootummaa kunneen ofii ilmaan isaanii manneen barnootaa sadarkaa olaanaa ta'e keessatti barsiifachaa ilmaan hiyyeessaa immoo gara mooraa waraanaatti ergaa jiru jechuun maddi keenya nuuf himee jira. Itoophiyaatti lammiileen dhibee busaan qabaman miliyoona 1.5 darbuu ministeerri fayyaa beeksise. Aanaa Qondaalaa dabalatee aanota godina Wallagga Lixaa hedduu keessatti dhibeen busaa lammiilee hedduu hubaa jiraachuu odeeffamaa tureera. Haa ta'u malee dhaabbanni lammiilee kanaaf deeggarsa taasisaa jiru tokkicha ta'uu isaatiin gargaarsi lammiilee kanaaf barbaachisu gadi aanaa ta'uunis hubatamee jira. Kanaanis ministeerri fayyaa Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti lammiileen miliyoona 1.5 dhibee busaatiin akka qabamanii jiran amanee jira. Godina Iluu Abbaa Booraa, Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Qellam Wallaggaa dabalatee godinaaleen Oromiyaa jaha dhibee busaa kanaan weeraramanii jiru. Erga dhibeen busaa godinaalee Oromiyaa hedduu weeraree dhaabbanni Jirraa jedhamu qofti itti dhiyeenyaan lammiilee kanaaf deeggarsa gochaa akka jirus hubatameera. Aanoleen dhibee kanaan miidhaman hedduu waan ta'aniif lammiileen keenya dhibee kanarraa akka bayyanataniif deeggarsi lammiilee Oromoo biyyoota garaagaraarra jiranii hedduu barbaachisaadha jedhamee jira. Cittoo irratti fanxoo akkuma jedhamu godinaaleen baha Oromiyaa kanneen akka Harargee immoo dhibee koleeraatiin miidhamaa jiru. Dhibeen kun hanga ammaatti namoota 6 hoggaa ajjeesu 40 immoo balaa hamaaf saaxilee jiraas jedhamee jira.
Shawaa Lixaa aanaa Gindabaratitti lammiileen sababa nageenyaaf qe'ee isaaniirraa buqqaan rakkoo amaaf saaxilamuun isaanii beekamee jira. Sababa wal waraansa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaatiin lammiilee hedduun naannoo isaaniirraa buqqaanii teessuma yeroo qubachuu isaaniif rakkoo hedduuf saaxilamanii jiru. Haaluma kanaan godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabaratitti lammiileen sababa rakkoo nageenyaaf qe'ee isaaniirraa buqqaan rakkoo hamaa keessa jiraachuun himamee jira. Akka bulchiinsi aanaa Gindabarat ibsetti lammiileen rakkoo hawaasummaa hamaa keessa waan jiranuuf ilmaan Oromoo biyya ambaa fi biyya keessa jirtan naqaqqabaa jechuun iyyatee jira. Rakkoon nageenyaa jiraachuu ibsuun lammiileen biyyattii rakkoo hamaa keessa jiraachuu kan amane bulchiinsi aanaa Gindabarat lammiileen kunneen yeroo ammaa jireenya isaaniif hin malle jiraachaa jiru. Kanaafuu baajata ittiin isaan tursiifnu waan hin qabneef nu gargaaraa jechuun iyyateera. Itoophiyaa keessatti qaamni mootummaa tokko uummata rakkachuu fi beela'uu isaa ibsuun kun yeroo jalqabaati. Akkasumas aanichatti rakkoon daandii hamaa waan ta'eef geejjiboonni hedduun gara aanichaa deemuudhaan gargaarsa fe'uu akka hin barbaannes himamaa jira. Hundeessaa feesbuukii kan ta'an Maark Zeekarberg guyyaa badiisaatiif yookaan guyyaa qiyaamaatiif qophaa'aa akka jiran himamee jira. Maark tarii gaaf tokko guyyaan badiisaa dhufuu mala jechuun biyya lafaa kana irratti bakka ofii isaanii qofa jiraatan qopheessaa jiru jedhame. Kanaanis lafa galaanarraa Hawaayii keessa jiran gubbaatti mana jireenyaa doolaara biiliyoona hedduu itti baasuun ijaarrachaa jiru jedhamee jira. Manni jireenyaa dachee galaanarraa Hawaayiitti ijaaramaa jiru kun kutaa ciisichaa 30, kutaa dhiqannaa 30, bakka ispoortii, bishaan daakuu, siniimaa, humna ibsaa mataa isaa danda'ee fi akkasumas fooqeewwan hunduu nooraan wal isaan quunnamsiisuu hojjetamaa fi jiraachuun himamee jira. Hundeessaan pilaatfoormii Meettaa kun guyyaa badiisaa dacheen kun keessummeessuuf jirtu jalaa bahuuf daseetii Hawaayii gubbaatti mana jireenyaa fiixee bareedinaarra ga'e ijaarrataa jiru jedhamee jira. Maark Zeekarberg gocha kana kan hojjechuu eegalan maal arganiiti maal dhagaaniiti kan jedhus raajeffannaa uumee jira. Kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork isinoo guyyaa badiisaa kana jalaa bahuuf maal yaaddaniituun gaaffii keenya. Hayyan kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork qophiin keenya kan guyyaa har'aaf qabanne kan hangasii ture qopheessee kan isin biraan ga'e buunoo waa beekooti. Toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork karaa Facebook fi YouTube like follow subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Waan nu daawwattaniif galatooma.